Achumatiisii maallaqa baatirraa waan hin dalagu si argeenan qoccaatu dhugaa adda baraa kana keessa dhufu. Wallahi. Wara bulkaaba dhugaa. Amma onneen akkana gawgaw na jaal akka nama jaalatu bira dhaqee tokkotti dhugaa yaa guyya takka mana asliyoon seenee gaafii kana nin jaan jee taa'u ture. Micoon takka guyya takka fooloo deebiftee fi aslii fooloo na godhe jettee iskiriinshot gootee natti ergite. Sanuu wajjaa asoo na gana micoon harakaata godhu natti eegalte. Achumani ya doctor asli ayye o mami tijidis. Okay, amma akkana goona. Isin follow deebiftee sitti fuudhaaf deemi dhagay. Obsa. Follow deebiftee sitti fuudhaaf deemi video waraabadhu geemii taphanna namoo yadhu agarsiisi. Asli ati follow na deebifteetu ani kun akkatti goote samoo yadhu jedhee ishee likkii itti. Okay ayye qaale. Video waraabadhu hundi keessan achi dhaqaa taappii godhaafi. Okay ayye. Waraabadhu hundi keessan dhaqaa taappii godhaafi wallahi deema. Deema. Nadho maraate tamansuri ke namana keessatti isu xiqqaatee tiniin ijoollee kennuu diddi. Hundi keessan please achi dhaqa namni kumaa kun hundi keessan achi dhaqa. Achi dhaqa hundi keessan. Deema ka please rabbi jala achi dhaqa hundi keessan. Taappii godha. Ati nama ifatu ida kanatti yoo jaalala. Biiftu waraabiif. Na waraaba billahi alaykum min namni jirtu hundu keessanu galata. Waraabafi hundi keessan. Bakka dhiisin xaarin isii waraabanii anas erga. Abshira yes de khaya qaale. Ayye. Taappii godha. Argiteena dursaa jirti yoo as jala jiraatte laali. Obsaan kee goota akkana kana. Billahi alaykum rashir. Irratti sheer godha. Rashir godha. Allah. Wallahi irratti sheer godha. Wallahi amli. Arrati kina ma bti agalakum ya bibi khiyam tu sinarki wallahi goota darala. Amin. Dawala. Tidawwali fiti. Hundi keessan achi dhaqaa taappii godha. Wallumaan na dalagu dide dhugaa warabbi. Sulaiman hundi keessan achi dhaqaa. Itti dalagu dide. Bilbilli bar biizii jechuun jira ammaa sin dalagu ni alle takka aappiin fayyadamna. Waa janaa jirti jechuudha. Galatun wallahi habibi horaa bulaa humna keessan. Argite na dursaa jirta eessatti qixxeef. والله أزي جت سيفين كبوا بالله عليك تاب قد أمي قران كنا نكبنا وشطان دوغا لا شطان دوغي نسين دوغو قبل ما إيده كانت إجازة بوا شطان دوغي جت بدين تقول هندو كذا تابي كورا هندو كذا نجرا تابي كورا كاسو ديدي كاسو يا مشكور يرب ما هذا كابرا سرت جنا جرتي أنا سمع بيداغرا था नहीं पर रम्मा أنا स्वानी जे जरा أنا समझ कैसे जरा इजाज़त बुफते बैठा तक कर के तुम जरा फोड़े जरा बोलती जा रहे हैं अलहमदुलिल्लाह तक कितनी बार हुई थे Ililliya burkana bi Ililliya burkana bi ja sorry Ililliya guute guutame jire thank you okay guute jire ayye Shamaleda juga urkan akan rabu jira wan kana jamra Bishaan dhuge bishaan hin jiru wannoon bishaan dhugee taabbaatu ka arabaati waa birri keetiin bitattaa miti eegasiraa keessa jiraatte. Geemii beellamaa taphannuu anaafati. Saa wallah. Dhugaatii rakkoon qabu garuu gaa akka namatu nan beeka malee. Dabili kennaaf hundi keessa. Yaa hin moota mooti isaanii. موسى سابنا تا چوك انتلو تفندام سامني تا باتي بالله عليكم جولي جالله مايلا فندق سنو كتبتوكا موسى سان عندك سنو رابلا asli juga wan عندك انو مولو ورا كوم دي ماغالچا هذا وندندتو اسود لسيمت چلوتا دنديتي اسوان قب ميسنجر كيسغرو نمي نغو انجرو ليبي خنرت دلاسيمت
kaatee an dandeenye kuma diidamaa kana eessaa fi kuma kursa kana eessaa fiddaree foloo. Kuni gaa jechuudha gaafa xiiqii sanidha. Okay. Isii sitti boontasan malee tabiraa meeqa qabdaate amma suurii kanatti? Kuni gaa ammoo akkana jeegaani jira an takkumaan qabaadhama mana qiyyaa malee tabiraan bira. Ijoollee qabdaa? Mucaa tokkoon qaba yamanitti hin dhale. Akkasuma. Foloo waan nuti. Screenshot godhadhoom. Kawwiin goote kan akkasii waraabal. Itti ergi WhatsApp. Galatama kan wal manayya. Shoot godhadhee jira kam. Kaameraa jala muradhu shoot godhi ka. Akkatti sirkiin kee harkaan hin godhu osoo maatee torka tokko. Akkanatti mura akkanatti. Eegaa taa'ee harkuma tokko. Akkasumatti godhe jechuun gidaararra waan jiru malee akkanatti shoot godha. Akkanatti na taa'ee godhe akkanatti. Amma akkana taa'ee jirtu kanatti taa'ee. Jawwaalaatu ci deema bar carqeetti godhee ture. Ono godhamee jira. Baga gammadde baga gammadde. Foloo godhaa kuma abdii baramaa jettan hundi keessa. Foloo godhaa. Guys foloo godhaa. Maal dhaabattare amma? Wallahi hedduu takka gammadee jira maal akkan ta'u. Gaafa Saudii dhufe aannan gaalaa naaf feeta. Wallahi. Warabbi hedduu takka gammadee mufaajaana goote ni qabduun seene garuu akka natiivaa sirradhee galatame garuu mubaarak tokko faa yeroo hedduu irradhaa ture akka tasattuun jala hin qabne garuu ati galatame hedduu takka bakka wanni ati gootu kun waan bareedaadha silaa namni hundinuu akkuma keetti kana namni jajjabeessee bareedaadha wallaahi hedduu takka bakka si dinqisiifadha namni kakkeetti hin jiru hunda namaan kabajja beekaan jettu wallaalan jettu nama hunda juma takka laalta maashaallah rabbi jettee jarraa si hambisu akkuma jaalalaan nama hunda boojita kanatti rabbiin duniyaa akarallee jaalalaa fi gammachuu isaa jira akkasumas hundaa jecha siif hin qabu wallaahi. Thanks so much. Galatoom yoomsa. Yalla ya bibi bye. Aye. Dhugaa rabbi jaarsa dhabuun mokkora. Yoon jaarsa argadde waan gootu irraa. Argadheera amma argadheera. Yemisiraachiin sitti muu dhufe. Ani gaafa ati jaarsa argatte mana mubaarakitti sagantaa dhaqqabeetiin leenca sii guursisa. Waan ittiin bashannantan torbaan tokkoof. Dubaay minaamni deemtanii. Wallahi asli dhiisi argadheera dhiisi. Dhugaa rabbi atummaan saalii ajaarsa argannaan sagantaa dhaqqabeetiin Oromoo irraa birrii waliin sii guuree jaarsa keetti wajjin yoo feete Turkii yoo feete Dubaay yoo feete Istanbul yoo feete naa waraabaa ijoo sagalee kana naa waraabaa. I am Real sagalee kana. Saaliyaa dedoo rabbiin si hire rakkoo kana keessaa baatee jaarsa argannaan mana mubaarakitti sagantaa sii qabee Oromoo irraa birrii sii guure yoo feete Dubaay yoo feete Turkii yoo feete Ameerikaa biyya feete deemtee bashannantaa laa hulattu sponsor walillishaan. Qaalla ilaha illallah ijoo lakkoofsa tokko naa barreessaa warri naa waraabdan keessaa naa erga asli wallahi ani moosumaaf jedhee moo shafoo wayitti dhaqeeruma. Ani mootu wallahi atummaan heerumnaan sagantaa si qaba yoo an birrii si guursifne ani doktoraa miti aslis miti Oromoos miti diina Oromooti. Ijoo warri naa waraabdan naa erga asli warabbal kaabaa sinni isu beekila. Kuna wallahi dhugaa kakadhe. Akkuma kana si salphisee si manatti hafee hin barre barre. Kakadhe barre. An dubartiin gisee guguddatte hin yaaddaa bakka. Ani hundi isaanii ilmoo kiyya obboleewwan kiyya natti fakkaatan. Jarri kun wayi nurratti hafanii jira isin jala yaaddaa barbeera guguddaa Oromoon qabdu kan hunda si takkaa. Wayne. Haadha Faaxee lama Muniiraa sadii. Warri naa waraabdan. Kunneen argatte jedhan haga hiikee. Tokko naa barreessaa warri naa waraabdan. Wallahi ijoolleen dhiironni warri yaaddatan hin yaaddayina. Anatu waan makiinaa tokkoof mana tokko isinii guura birri. Fuudha warri saalee ajaarata. Ijoo maaliif asuma irratti naa barbaade baqaatuun ta'e naa barbaade mee warri saalee an fuudha jedhu. An si barbaadee wacii ufin godhu kaatummaan barbaade dhueeru malee abifti. Kakadhe sanu. Ma ishi qoishi.
Inni beekashaan yoo nadhabe jedhee hoo. Waalaikum salaam Sulaiman banna tarabbi jedhi dadhabe mataa kanatu eedalleen dhukkubaa bule beekta walaloo sannuu jedhame please isiin maali gizee gargaarsa isin gaafatan gargaarsa birrii qofa beektani sammuun namaa kunillee bari gargaarsa taafi walaloo akka keetii sun na dhukkubaara na dabbareera walla amma osoo leencayyuu naa kennan hin gammadu keessi kiyya na dhukkubaara. Kau ikan itu shirsi bodoh karena si bahare irasi kaya karena atu karena orang Mulai kiyya beekta waan kana yoo ta'e kolfi hin qabu gaafa na dhukku. Gaafa suusii haasa'aa qabu jiran gaafa suusii arabaa qabu jira gaafa suusii kolfaa qabu jira har'a nama giddii funyaan na qabee na kolfalsiisu barbaada yalla Sulaiman. Aye. Aye. Uummanni hin hafne yaa'e biyya keessaa ka Oromoo adda silaa wal akkeessaa biyyatti hin hafne hiyyeessaa tureessa ka lukkuun qabne illee liqiidhaan geggeessa. Abashaan deemuudhaaf ka'ee ol kakaasa kataa weddullee abdii kutachiisa biyyarraa fagaatee re'ee hambaatii sagaara keessa deemee kophaa isaa fiisa. Beera arabaa habee qanyee isii boru bariisaa sa'a suraan ka'ii oolata nuuyaasii jeedalli nyaatinii bira dhaabbuu fi yoo dadhabdellee dhagaa jala ciisii. Qarree gubbaa goree jeedalatti fiisa yoo re'een dhaltellee quca irratti jiisa sa'a jahaangalee she'ira itti jiisa ruuza adiillee ofumaa danfisa hin qabbaneessullee muddama liqimsa otomaatikii walirraan gadhiisaa. Badda hiyyeessa. Gariin mazra jedha oorruu ambaa keessaa dheerinni timiraa kute samii keessa yoo fagoo laalanuu gaaraa walak keessaa aaramitti dhufe ajaja dhiheessa. Fiixee gubbaa bahii murii gogaa isaa waa takka hambisiin qulqulleessi keessa. Marhabaa jedhee fudhate ajaja isaa gogaa keessaa muruuf ka'e samii keessa qoree timiraa bade waraana isaa cilliqitteetti dabbaa isaa keessa alee hin jirtu dabbartee dandeessaa ay jennaan silaa baate hojii keessa. Nutti jedhaa kun maal abbaa isaa ka dhufee kaleessa achi bahida. Dooktoriin kolfinaa ka. Aye. Kolu. Nutti jedhaa kun maal abbaa isaa ka dhufee kaleessa achi bahi daarii natti sibiin keessa kashaa masiibite raatii keessa. Jantama sii kennaa sadaqaa kiisii xiyya keessaa yoo tana diddee moo shorxar isaa. Arabaa gad jedhe akka rabbiititti yaa ammiiti yahoo wallaahi billaahi tunumtuu nageetti ka'een sirraa deema ammuman tanatti kara deemu bichaa karaa himinatti boru rabbiin si haa galchu jannatatti. Arabuma sanuu badde qabriin isaa dhiqachuu hambisee coomaa fuula isaa ka'ii beenu jedhaan karaa si garsiisa gaara keessaan gahee gaaratti gadhiisa. Badda hiyyeessa baddee jiruun isaa eegee waliin dhahaa ka'e gaara keessa gaaraa gaddimbuu shorxaa jalaa dheessa jaldeessumaa wajji yaa'an gaara keessa. Gaara mana hin qabu gaara manni isaa waan uffatu hin qabu daaraa uffanni isaa walitti laaqame coomaan fuula isaa gaaruma san keessa ziigor. Qoshaa. Mee jira garuu fakkaate bade addeen isaa mana hidhassee kontoofatee dheessaa. Aye. Waan karaa kanatti taate beeytaa mi kanaaf akkana kolfitaas wallaahi waan taate beey muudannoo keetu kana keessa jira kanaaf kolfi. Meeqa tosoo dheessu kila irraa kufee cabe wallaahi. Meeqa kan dhagaan kottee kana jira nuti illee nukkuf dubari yoo kajaarsa arabaa waan dubbaddu hin qabu. Saaliyaa jaalis hin qaaqineeti jaalis. Kajaarsa arabaa waan dubbaddu hin qabu fajiriin salaatamnaan qorisi san qabu fiigeetiniin dhufa hajaata kan qabu aamila waamaa jedha gaala naa haa qabaasuraa jedha fotoor quban qabu. Yooluktaalee gaala gurra qaba lukkuu jirtu nyaata inni dhugu. Eessan argatanii deemee haa tokkatu iskiinu bira. Dhalaan karaa kasii Dubaayin keessatti yoo fulaalaalanii kulootun dullatti ol goyde dhaabatti akka mukaatitti karaa qixxee gorteetti raafii. Isii tanatti dhadhaabataa oolte sabrii gootee galtii jedha. Sudachi dhaabbatti walaloon asli. Tabiraa hoon jedhaare. Neetworkiin diddeera galatoom wallahi. Galatom. Thank you.
Sagaleen kan citaa. Sa'aatii akkamii dalagaa neetworkiin kee? Demoo kaaroodha. Farroo ka soddomta qeerroodha. Sirraa cabdee? Eessa jirta? Suudii jira. Aboo waan Sumaalee jirtu fakkaata akkam. Maa qallattaree ruuza kana bariisa kana hin dhooftu? Ruuzanuma nyaadhaa garuu uumama kiyyaa qal'aadha. Dallaalaa? Laa dallaalaa miti warra reegu tabbaaqa dalaga tabbaaqa gaawaa shaayii. Shuf. Istiraahaa moo? Istaraa bakka gaalaa jechuun makiinaa deemu jira. Kana kurfaa jechuun gaalaa wajjin deemaa Suudaanii jira Suudaaniin gaalaa ofa. Akkas. Kurfaan kun qaaramni seenuu kun keenya kanatti akkas jira jechuudha. Baraa keessa. Manti qaatami? Riyaad jechuudha karaa gawiyyaa kana gawiyyaa jaaniin. Okay. Dalagaa na barbaadame Suudii dhufuufi. Intiina cinaa doktora asii Suudii maal goote qoy sawwaaqa taata gaa qoy. Aannan gaalaa dhuga. Okay rakkoon qabu gaa. Gaala dalaguun ni beektaa reetu asli. Ana misila achuma tiisee maallaqa baatirraa waan hin dalagu si argeenan qocaatu dhugaa adda baraa kana keessa dhufu. Wallahi. Wara bulkaa dhugaa. Amma onneen akkana gawgaw na jaal akka nama jaalatu bira dhaqee tokkotti dhugaa yaa guyya takka mana asliyoon seenee gaafii kana nin jaan jetaa ture. Michoon takka guyya takka fooloo deebiftee fi aslii fooloo na godhe jettee iskiriinshoot gootee natti ergite. Sanuu wajjaa asoo na ganaa michoon harakaata godhu natti eegalte. Achumanii yaa doktora asli hayyee homaa miti jedhiis. Okay, amma akkana goona. Isiin fooloo deebiftee sitti fuudhaaf deemi dhagaye. Obsa. Fooloo deebiftee sitti fuudhaaf deemi viidiyoo waraabadhu